Ruutaa fi haadha Ruutaa fi akkasumas immoo obboleetti Ruutaarraa dubbachuu dhufe jechuudha. Haati Ruutaa gidduu kana tiktookirra olii gad deemaa jirti. Meelaatiin yookaan immoo harmeen Ruutaa kaameraa keewwataniitu jechuudha. Viidiyoo ishee waraabanii jechuudha. Intala isaanii kana birrii komaaf na daraa fuutee birrii konaa fidii yeroo ammaa kanatti anaan birriin tokkoyyuu natti guddaadha. Maaliif birrii kona duraa fuute jedhaniitu baay'ee tokko lolaa baay'ee tokkotti dheekamaa turani jechuudha. Saniin booddee mucayyoon kaameraan irraa cufin maayyee jechaanii turte hin didde jechuudha. Ijoolleen viidiyoo sana arganii dhufaniitu tiktookirraas immoo yuutuubirraas immoo piliis Ruutaatti sheer nu godhaa akkamittiinitu otuu Ruutaan akkasittiin bashannantee jiraattu yuutuubirraa miliyoona argattu akkamittiin haati Ruutaa akkasittiin huqqattee goggoddee deemti akkamittiinitu birriin tokko kanatti guddaadha jettu intalli ishee birrii amma kana argattu maaliif haadha isheen gargaartu maaliif haadha isheetii wajjin hin dhaabbattu jedhaniitu ijoolleen baay'ee tokko Ruutaatti duulanii Ruutaa arrabsaa jiru jechuudha. Anillee kanarraa yaada qaba isarraan dubbachuu dhufe jechuudha. Hagalumaatti na dhaggeeffadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatii fi ashama harka fuunee jirtu bakka jirtetti nageenyi rabbii isin faana jiraatu. Annagaa kotii galata rabbii bakka jiraatanii akkasumas immoo warroonni amantii musliimaa bakka guyyaa jumaa kabajamaa jaalatamaa kanaan rabbiin isin ga'e isin jechuu barbaada. Jumaa keerra isin jechuun barbaada walumaa galatti yeroo dheeraadhaa fi naannoo ji'a 3 immoo ji'a 4 natti fakkaate ji'a 4 fuula akkanatti fakkaate yuutuuba kanarraa badeetan ture jechuudha. Akkasumas viidiyoo irratti gadhiisaan turre irratti hojjechaan turre jechuudha. Maaliif remoof na duraa godhanii warroonni yuutuubii hojjetu daldaaltonni yuutuubii yuutuuba kana remoof na duraa godhanii jechuudha. Seera yuutuubii cabsite jechuudhaan osoon badii tokko hin qabaatin osoon balleessaa tokko hin qabaatin viidiyoo biyyi fidee waraabee gadhiisaa saniin booda remoof na godhanii jechuudha. Dileet na duraa godhanii yuutuubii kana gaafa dileet godhanii anillee yaalii geggeessaan ture. Oliyyannoo minaamina fudhadhuudhaan jedhanii oliyyannoo fudhachuuf immoo ani liinkii isaa koppii godhadheen keewwanne liinkii koppii fidii naan jedhanii ani immoo liinkii koppii godhadheen keewwanne yuutuubarraaf immoo fiduuf immoo yuutuubiin immoo remoof ta'ee jira bakka hin fiduun dhabee jechuudha. Saniin booddee abdii kutadhee taa'aa ture isiniin jedha. Warroonni yuutuubii fayyadamtanii akka tasaa yoona dhiyyeeffachaa jiraattanii dhugaa rabbiin isinitti hima. Warroonni yuutuubii qaban yuutuubii gurguddaa qaban yookaan immoo dandeettii ingiliffaan dubbatanii waa hojjechuu waa haasa'uu qabaatanii yooti yuutuubiin kiyya rakkoo godhatee naa sirreessuu dandeessaa minaamin jettanii birri tokko tola jechuu tola isiniif hin sirreessani maallaqa isinirraa fudhatu saniyyuu immoo salaamatuma rabbiyyuu isinirratti hin qaraanii isin jalaallee qabanii isinirratti illee hin deebisanii jechuudha. Akkatti yuutuubiin keessa remoof ta'uu hin beektani akkatti balaan namatti dhufu hin beektan waan ta'eef dhugaa rabbiin isinitti maanii yuutuubii keessanii koppii godhadhaatii keewwadhaa. yuutuubii keessan koppii godhadhaati telegiraamirraan baduu telegiraamirra koppii godhadhaa keewwadhaa jechuudha. Osoon yuutuubii kana koppii godhadhe keewwadheera ta'e yuutuubiin koo amma kana hin turu jechuudha. Amma kana na duraa qabameen taa'u jechuudha. Ani koppiin qabu oliyyannoo waa ittiin fudhadhu lanan dhabe saniin booddee iimeeliirraanii ani badiin qabu badii tokko malee remoof na gootanii yuutuubii koo seeraanii naa ilaalaa. Ta'uu baannaan immoo isinan kasasaan jedheeni kan isinitti haasa'u warroonni daldaaltota yuutuubitti haasa'u beektanii hin beektu kiroomii keessaanii jechuudha. Ta'uu baannaan immoo isiniin kasasaan jedheeni saniin booddee callumadhanii na ilaalanii dhiisanii liinkii fideedhanii achumarraan dhiisee yeroo hundumaatti hin barreessa nan caqaccaqaa mataan isaa nyaadhaa saniin booddee edheen gadda jechuudha. Dhufanii oliyyannoo fudhadhu naan jedhan. Oliyyannoo waan ittiin fudhadhu hin qabu. Liinkii koppii godhadheen qabu. Liinkii fidinaan jettanii liinkii immoo waan ittiin koppii godhadheen qabu eessaa fidaa. Isin hirka jira yuutuubii koo ofii keessanii ilaalaa ofii keessanii fattashaati. Badiin kee kana jedhaatiin natti ma'ani badii kiyya tole jedhee nan fudhadhaa hin jedheen. Saniin booddee wallaahi harkaan na roqoma yeroo itti barreessu. Viidiyoo isaa waraabee ijoolleetti argee jira dhugaa rabbii harki koo dandeenyaaf hin barreessu yeroo itti barreessu maaliif yuutuubii koo yuutuuba mucaa kiyyaati. Bakka hedduu jaalladha dhugaa rabbii yuutuuba isa kanarra yuutuuba kana baay'ee tokko jaalladha. Waan maqaa mucaa kiyyaatiif banee fi hedduu tokko natti tola jechuudha. Harki kiyya naaf hin barreessu dhugaa rabbii barreeffama roqoma barreeffama qubee tokko barreessuu fi akkan itti barreessu anaaf rabbii tokkicha beeka jechuudha. Saniin booddee itti barreessee nu daqiiqaa
duraan guutummaan guututti cufanii turanii gaafan caqacaquun bananii yuutuubiinaaf hin deebifne hin bananii oliyyannoo fudhadhan ammas oliyyannicha itti barreessanii badiin qabuudhumaan itti barreesse koppiraayitillee qabu viidiyoon koo waa isinummaan deemaa laalaan jedhan viidiyoo tokko iyyuu hin dileenne deemaati isinummaan viidiyoo koo laalaannaan saniin booda guyyaa lamatti nu eeggadhu naan jedhanii guyyaa lamatti tole jedhanii oliyyannoo koo fudhadhee sandi godhee hin fudhatanii duraan qayyii natti agarsiisa oliyyannoo fudhatu qayyii diimaa natti agarsiisa jechuudha amman seene oliyyannoon koo saniin booda gaafila saatii guyyaa lama naan jedhanii daqiiqaa lamattitu yuutuubirra qilleensa irratti naa deebisan saniin booda gaafa deebisanii dhaqeen ilaale dhugaa rabbii qilleensa irratti naa deebisanii saniin booda nagarrame dhugaa rabbii miisejii naa erganii dhiifamaa dogoggoraanitu yeroo wallaahi miisejii isaa isiniif erguun danda'a keessaan asirratti maxxansu malee wallaahi dhiifama na gaafatan rabbiin koo shaahida guyyaa jumaa kanaaniin sobuu wallaahi dhiifama na gaafataniin dogoggorree yuutuuba keessa jiraa hunkurree dhiifama nuu godhi yeroo tokko tokko dogoggorri nu mudata waan ta'eef kanaaf naa jedhanii doolaaran hojjetadhe doolaaran keessaa qabu jechuun hunda isaa guutummaan guututti naa deebisanii ofiisaaniitii beeksisallee itti naa hidhanii waa hunda naa godhanii gannaa dhiisan jechuudha deengadda viidiyoo irratti hojjechuu biiziin ta'e malee viidiyoo irratti hojjedhadhee tan dadhabee dhiise malee torbee gaheera natti fakkaate arginaa deebi'e torbee gaheera iyyuu natti fakkaate akkasii atoobsa qabeettiidha ati bakka nama addaati minaaminaan jedhanii wallaahi miisejii natti dhaqanii jechuu naa barreessanii dhiifama na gaafatanii kolfine wallaahi ijoolleetti ishee godhe dhiifama isaan na gaafatanii. Oromoo biratti beekamtiin qaamolee anoo Ingilizii biratti beekamtuun ta'e. Dhugaa rabbi na kabalchiisa gaafa isaan dhiifama na gaafatan. Akkasii namni keenya waan nama gargaaru adaraa yuutuuba keessaan cimsaa eeggadhaa jechuudha. Barumsa yuutuubii seeraan baradhaa dhugaa rabbii kan kanaachi namni isin gargaaru tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasitti yuutuubii kun adeebbo yuutuubii miliyooneessara itti adeebbo eessaa midhaan rimoof godhanoo. Akkasitti rabbiin keenya gargaari garuu rabbiin du'aa kaasa dhugaa rabbii du'aa kaasee na argisiise jechuudha du'ee bakka abdii kutadhe dhiise rabbiin immoo lubbuutti deebise jechuudha. Sanarraan kan hafe wanni ati ruuttaa gaayee akkas jettee haasaan harkaa dheerate dhiifamaa ijoolleen ruuttaatti sheerii godha ruuttaan akkamittiin haadhaan gargaartu minaamin jedhanii asirratti kan hin dubbachuu barbaadu yoo wal loluu ta'es yoo liqii wal gaafachuu ta'es haati kaameeraa banattee hin gaafatu wanti kun piraankiidha. Ijoolleen tokko dogoggoranii ijoollee Oromoos ta'u Amaaraas ta'u warra ruuttaa deeggartuutu isaanis naam madire wallaa laa goom jaartii tokkotu dhufee mataa naannessee guutummaan guutuutti viidiyoicha piraankii hojjetan wanti isinii galuu qabu piraankii hojjetan malee dhugaa miti jechuudha garuu isaan akka waan haati rakkatti minaamin itti wacaa turanii jechuudha piraankiidha wantichi.